Waggaa 14 dura kan addunyaa kanarraa du'aan boqotee qabsaa'aa fi aartist Usmaayoo Muusaa. Aartist Usmaayoo Muusaa godina Harargee Bahaa magaalaa Haramaayaa ganda Hajjii jedhamtu keessatti bara 1962 dhalate. Ganduma itti dhalate sanatti barnoota isaa hamma kutaa 8 barate. Aartist Usmaayoo Muusaa ijoollummaa isaatii kaasee aadaa saba isaa leellisuu fi sagalee kiilolee uumamaan qabuun uumama faarsuu fi geerraree qabsaa'uudhaan dhaadachuun beekama. Ijoollummaa isaatiin sirboota akka aartistii beekamaa Yoonus Abdullaahii fa'a caqasaa guddatee achumaan daandii muuziqaatti seene. Aartist Usmaayoo Muusaa umrii dargaggummaa ta'een maatii gargar bahee magaalaa Dirree Dhawaa galee aartistoota buleeyyii Oromootiin wal bare. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee aartist Usmaayoo Muusaa Oromoon hundi beekuu qabu wantoota 6 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isiniin jechaa gara qophii keenya har'aatti isin. Aartist Usmaayoo Muusaa akkamitti gara aartii seene? Aartist Usmaayoo Muusaa nama gara laafessaa fi nama namaaf yaadu, nama maatii isaatiif dhimmamu, akkasuma nama biyya isaaf jaallatuu fi biyya isaatiif dhiphatu akka ture seenaan ni dubbata. Aartist Usmaayoo Muusaa umrii isaa dargaggummaadhaan maatii biraa bahee gara magaalaa Dirree Dhawaa akka galee dubbatama. Erga magaalaa Dirree Dhawaa seenee magaaluma Dirree Dhawaa keessatti haadha warraa isaa jalqabaa akka fuudhe seenaan ni addeessa. Aartist Usmaayoo Muusaa uumamaan dandeettii aartii nama qabuu fi ijoollummaa isaatiin jaalala muuziqaa Oromoo akka keessa ture dubbatama. Ijoollummaa isaa irraa eegalee sirba aartistii beekamaa Yoonus Abdullaahii dhaggeeffataa guddate. Baadiyyaa itti dhalate keessatti beekumsa uumamaa qabuu fi aadaa ofii baasee mul'isuun beekama. Iddoon sirboota aartist Usmaayoo Muusaa Oromoo utubuu irratti kan xiyyeeffatedha. Erga gara Dirree Dhawaa deemee aartistoota buleeyyii Oromoo kanneen akka Abdii Muhammad yookaan Abdii Qopheefaa wajjin akka wal bare dubbatama. Aartist Usmaayoo Muusaa bara 1987 aartistoota buleeyyii kanneen akka Abdii Qophee yookaan Abdii Muhammad, Kadiir Sa'id, Adam Haarun, Abdii Ibraahimii fi Halloo Daawwee akkasuma aartistoota biroo wajjin akka wal baree fi baruma sana gara aartii akka seene dubbatama. Aartist Usmaayoo Muusaa albaba isaa jalqabaa yoom hojjete? Fedhii fi jaalala muuziqaaf qabu ifatti baasee mul'isuuf kutannoo guddaa agarsiisaa kan ture aartist Usmaayoo Muusaa aartist Abdii Muhammad yookaan Abdii Qophee fa'a wajjin ta'uun hojii isaa jalqabaa qindeeffatee albaba isaa jalqabaa hojjete. Albaba isaa jalqabaa yoo hojjetu sirbuma warraaqsaatiin eegale. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kan argamu mana muuziqaa Maamaat Awaash kan jedhamutti maxxansa isaa jalqabaa bara 1986 haga bara 1987 akka hojjete seenaan dubbata. Aartist Usmaayoo Muusaa albaba isaa jalqabaa irraa osoo homaa hin fayyadamin akka hafee fi mootummaa dargiitiin akka hordofamaa ture dubbatama. Bara 1991 magaalaa Finfinneetti godaanuudhaan hawwisoo caffee gadaatti makame. Hawwisoo caffee gadaa keessatti mata duree seenaa dhaabbataa jedhuun albaba isaa lammaffaa hojjete. Aartist Usmaayoo Muusaa mana jireenyaa isaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu naannoo Gullallee keessaa fuudhamee mana hidhaatti darbatame. Gaafa mana isaatii fuudhanii mana hidhaa geessan isaa fi mucattii isaa kan taate soortuu Usmaayoo akka mana keessa turan dubbatama. Soortuun mucaayoo hangafaa Usmaayoo Muusaati.
yeroo artist Usmaayyoo Muusaa hidhamuu yeroo hamtuu akka turtee fi keessattuu artistoota Oromootiif yeroo hadhaa akka ture himama. Yeroo artist Usmaayyoo Muusaa hidhamuu artistoonni hedduun isaanii baqatanii biyyaa bahanii isaan gariin ammoo mana hidhaatti darbatamanii. Artistoonni Usmaayyoo Muusaa wajjin hidhaman Suutee Barreentuu fa'aa akka ta'an dubbatama. Haati warraa artist Usmaayyoo Muusaa akkamitti duute? Artist Usmaayyoo Muusaa mana hidhaa keessatti dararamaa turee fi haati warraa isaa sababa isaa akka dararamaa turte dubbatama. Abbaa warraa isheetiif qarshii mirgoobii barbaaduu fi jiruu fi jireenyaan wal'aansoo qabuun itti gaafatamummaa ishee irra jiru bahuuf humna qabdu maraan osoo tattaafataa jirtu rakkoon humna isheetii ol itti ta'uun akka ishee kuffise dubbatama. Qormaata ishee guddaa kan itti ta'e artist Usmaayyoo Muusaa mana hidhaa Maakalaawii irraa gara mana hidhaa Qaallittii irraa immoo gara mana hidhaa biraatti daddabarfamuudha jedhu keessa beektonni yoo dubbatan. Haati warraa artist Usmaayyoo Muusaa gar-tokkodhaan abbaa warraa isaa baasuuf osoo asii achi fiigduu gar-tokkoon immoo jiruu injifachuudhaaf osoo fiigduu gara fuula Rabbii akka deemte himama. Artist Usmaayyoo Muusaa waggaa meeqaaf hidhame? Ijoollummaa isaa irraa eegalee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kan waliin turan kan dubbatu artist Suutee Barreentuu artist Usmaayyoo Muusaa bara 1991 erga gara magaalaa Finfinnee deemee hawwisoo caffee gadaatti makamee beekamuu eegalee jedha artist Suuteen. Artist Usmaayyoo Muusaa magaalaa Dirree Dhawaatti wayita galee fuudhee osoo jireenya isaa jiraataa jiru waamicha bara san addi bilisummaa Oromoo artistoota Oromootiif taasise fudhachuun maatii isaa wajjin Dirree Dhawaa irraa gara Finfinneetti akka godaanee dubbatama. Artist Usmaayyoo Muusaa walumaa galatti albaba 3 kan hojjete yoo ta'u albaba isaa 3 Oromoo utubuu irratti hojjete jedhama. Fakkeenyaaf sirboota isaa keessaa bilisummaa fi imimmaan seenaa dhaabbataa hidhaa fi ajjechaan duubatti nun deebisuu ni moonaa yoo gamtaan jiraatee fi kanneen biroo hedduun walleewwan uummata kakaasan hedduu sirbee jira. Artist Usmaayyoo Muusaa waggaa hedduudhaaf mana hidhaa Kaarchallee kan amma Qaallittii jedhamu akka ture himama. Garuu mana hidhaa Zuwaay keessatti hidhame kan jedhu soba akka ta'e dubbatama. Artist Usmaayyoo Muusaa yoo hidhamuuf qabamu san xiiqii keessa seenee dubbachaa waan tureef mana hidhaa keessattis dararamaa akka ture hiriyoonni isaa ni dubbatu. Artist Usmaayyoo Muusaa sirba hiriyaa jedhu maaliif sirbe? Artist Usmaayyoo Muusaa yoo hidhamu san ijoollee dubaraa 3 qaba ture. Haati manaa isaa jalqabaa wayita inni mana hidhaa ture san rakkoo irra gahuun waan boqatteef ijoollee isaa akka karaa irratti hafte dubbatama. Artist Usmaayyoo Muusaa hiriyaa isa waliin dhaabbatee ijoollee isaa eeguufillee argachuu hin dandeenye jedhama. Yeroo inni mana hidhaa turetti. Kanaaf wayita waggaa 8 booda mana hidhaatii bahu waa'ee hiriyaa sirbee jedha. Erga mana hidhaatii bahee haadha manaa isaa lammaffaa fuudhee cirootti galee ijoollee dhiiraa 2 godhate. Yeroo booda haati manaa isaa lammaffaan du'aan addunyaa tanarraa boqatte. Usmaayyoo Muusaallee dararaa waggaa 8tiif mana hidhaatti irra gaheen irraa dandamachuu dadhabee bara 2006 magaaluma cirootti akka boqate dubbatama.
Artist Usmaayoo Muusaa Norway irraa viizaa argatee maaliif dide? Weellisaa Usmaayoo Muusaa sirbituu qofa osoo hin taane onnee isaarraa qabsoo akka gaggeessaa ture seenaan ni dubbata. Barri Usmaayoo Muusaa sirbaa ture bara akkaan sodaachisaa fi yeroo mootummaan artistoota Oromoo ajjeesuuf itti aggaamaa turedha. Artist Usmaayoo Muusaa garuu ofitti amanamummaadhaan of irraa dubbataa ture. Bara sana artistoonni hedduun isaanii roorroo baqatanii biyyaa bahan. Artist Usmaayoo Muusaa garuu lafeen kiyyaa biyyuma kiyyatti daaraa haa taatu jechuun osoo carraa qabuu ala bahuu dide. Bara sana Norway irraa viizaan ergamee ture. Artist Usmaayoo Muusaa garuu didee biyyatti hafee qabsootti ciche. Artist Usmaayoo Muusaa warroota biyyaa irraa baqatanii biyya ambaatti baqatan qeeqaa akka ture dubbatama. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya, seenaa artist Usmaayoo Muusaa irraa waa hedduu akka barattan abdii qabna. Qophii keenya har'aa kanumaan goolabnee jirra. Qophii keenya birootiin hamma walitti deemutti nagahaan tura. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan YouTube kana subscribe gochuun maatii YouTube keenyaa akka taatan isiniin jecha qopheessaan qophii kanaa Anjuundii Qumbiiti. Gulaalaan qophichaa Tamaam Gammachuu waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.